Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo hojii dhabdummaa furuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Kanaanis hojii dhabdoota galmeessuun leenjii ogummaa kennuu, hojii dhabdoonni hojii akka argataniif deeggarsa gochuu fi dhaabbilee qacarrii geggeessan kallattiin walitti fiduun dargaggoota hedduu gara hojiitti galchaa jira. Haaluma kanaan dhaabbilee qacarrii geggeessanii fi hojii dhabdoota kallattiidhaan walitti fiduu kan danda'u agarsiisa guyyoota 3 turu eegaleera. Agarsiisa kanarratti argamuun haasawa kan taasisan sadarkaa kantiibaa itti aanatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Miliyoon Maatiyos biirichi rakkoo hojii dhabdummaa furuuf hojii barbaaddotaa fi dhaabbilee qacaran kallattiidhaan walitti fiduuf hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. መንግስታችን ባለፉት የለውጥ ዓመታት በተከተለው አዲስ የለውጥ የፖሊሲ አማራጭ መሰረት mootummaan waggoottan jijjiiramaas imaammata garaagaraa baasuun lammiilee hojii barbaaddota kallattiidhaan hojii akka argataniif hojii hedduu hojjechaa jira. Hojii barbaaddota dhaabbilee carraa hojii uuman waliin wal quunnamsiisuun fandaaltota gidduudhaa baasee kallattiidhaan akka qacaraman gochaa jira. Biiroon hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnees hojii barbaaddotaa fi dhaabbilee qacarrii gaggeessan kallattiidhaan akka wal arganiif agarsiisa guyyoota 3 turu jalqabeera. Agarsiisa kanarrattis dhaabbileen qacarrii geggeessan 200 ol ta'anii fi dargaggoonni hojii barbaadan 11,000 ol kan irratti hirmaatan ta'uu ibsuun dargaggoota hojii barbaadan 4,000 ta'aniif kallattiin qacarriin kan taasifamu ta'uu dubbataniiru. በዚህ መድረክ ከ200 በላይ ቀጣሪዎች ከ11,000 በላይ ወጣቶች የሚታደሙበት መሆኑ agarsiisa kanaanis dhaabbilee qacarrii gaggeessan 200 ol kan dargaggoonni 11,000 ol irratti hirmaatanii imaammaticha hojiirra oolchaa sochii diinagdee magaalattiillee ifatti agarsiisudha. Dargaggoonni hojii barbaadan kanneen agarsiisa kanarratti hirmaatanis waltajjiin kun dhaabbilee isaan qacaran waliin salphaatti akka wal argan isaan gargaaruu dubbachuun kanaan dura hojii argachuuf beeksisa garaagaraa hordofuu fi faddaaltotaan gowwoomfamaa turan irraa kan isaan baraare ta'uu dubbataniiru. Hojii barbaachan dhufee iddoo kana duraan hojiin qabu ture iddoo garaagaraa deemee iddoon beeksisni itti laxxafame yookiin immoo dallaadhaan barbaadee tanan ture amma yeroo ammaa kana dargaggoo 4,000 olitu as jira. Kuni amma mootummaan jijjiiramaa kuni carraa addaadhaanaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan addaa uume mootummaa kana galateeffachuun barbaada. Duraan waan akkasii kana hin jiru beektaa wanni akkanaa kana hin jiru. Bakka kanatti kaampaaniin garaagaraa banamee hojiidhaaf carraa uumee dargaggoo koottaa hojjedhaa jedhee hojii malee taa'inaa jedhee mootummaan kun waan akkasii kan hin jiru duraan. Dargaggoota hojii dhabdoota ta'anii fi mootummaan hojii baasee jira. Ani fakkeenyaaf nersingii irratti galmaa'ee bakka kanatti jechuudha. Carraa mootummaan laachaa jiru kun baay'ee ariifiidha. Dargaggoonni kanaan qabatanii hojii isaanii fiildii isaanii irratti argamanii hojjechuu danda'u. Dhaabbileen qacaranis gama isaaniitiin agarsiisni hojii kun hojjettoota baay'inaan fi qulqullinaan argachuuf akka isaan gargaaru dubbatanii waltajjiin akkasii fuuldurattis cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaanota bu'aan isaa guddaadha. Maaliif itti fayyadamnaan hojjennaan hunduunuma diddiirama. Namni hojjete namni iddoo kanaa argate seeraan hojjete itti fayyadamaa. mootummaa sin fayyada ኦፊስን fayyada ይሄ እንደዚህ ያለ አውደ ርዕይ መቋቋሙ መዘጋጀቱ agarsiisni akkanaa kun qophaa'uun tokkoffaa dhaabbileen dhuunfaa hojiiwwan har'a uumne irratti haala salphaa ta'een ogummaa barbaaduun hojjetaa akka argatuuf carraa kan uumuudha. Hooggantoota namootaaf carraa hojii akka argamuuf haala mijeessan waliin salphaatti wal arguuf illee nu gargaara. Gara fuulduraatti haala salphaan waliin dubbannee nus karaa hojjetaa argannuu fi isaanis karaa dargaggoof carraa hojii itti argachiisaniif kan gargaarudha.